warshaan sukkaara wanjii fi bulchiinsi aanaa wanjii wal ta'uun bu'aalee injifannoo bitootessa 24 keessaa tokko kan ta'e moodeela qaama warshichaa agarsiisaaf dhiyeessan. Magaalaa Adaamaatti injifannoo bitootessa 24 sababeeffachuun hiriirri deeggarsaa guddaan gaggeeffameeti jira. Warshaan sukkaara wanjii industiriiwwan gurguddoo akka biyyaatti jiran keessaa tokko yoo ta'u, ji'a bitootessaa kana keessa hundeeffama isaa waggaa 70ffaa yoo kabajatu adda isa taasisa. Warshichi bara kana qofa sukkaara kuntaala miliyoona 1 ol oomishuuf karoorfatee hojjechaa kan jiruu fi hanga ammaattis oomisha sukkaara kuntaala 600 ol irra ga'uun eerameeti jira. Bulchaan aanaa wanjii obbo Qumbii Loongaleem bitootessi 24 yeroo itti Oromoon hiree biyya bulchuu argateen walqixxummaa dimookiraasii fi hawaas diinagdee biyya lafa qabsiisaa jiruudha jedhan. Injifannoo bitootessa 24 eeguu kabajnu waggaa 7ffaa bara jijjiiramaa jennee waadhannee kabajnaa jecha dhaadannoo barootan jijjiiramaa jenneetiin kabajnaa. Barootan jijjiiramaa waggoottan 7 kana keessatti jijjiiramoota hedduu fi bu'aa kana hin jedhamnetu dhufee jechaadha. Keessattuu uummata Oromootii fi guutuu biyyattiitiif sabaaf sablammoota biyyattiitiif yeroo boqonnaan haarofti itti banamee fi injifannoowwan garaagaraa itti gaggeeffamu. Adda kan godhu uummata Oromootiif yeroo uummanni Oromoodhaa dur irraa kaasee sirnoota gita bittaa keessatti biyya bulchuu hin danda'u, sabni bal'aan kun sabni guddaan kun biyya bulchuu hin danda'amu jedhamee sirnoota gita bittaatiin cunqursaa garaagaraa keessa turedha jecha. Yeroo itti cunqursaa sana ofirraa fonqolchee uummanni Oromoo ulee biyya kanaa harkaan gaate jijjiiramoonni gama siyaasatiin dhufan akkuma jiran ta'e uleen siyaasaa harkatti galfateetiin jira. Gama diinagdeetiinis immoo jijjiiramoota hedduu galmeessaa yeroo itti jirrudha jecha. Warshaan sukkaara wanjii galteewwan industirii biyyichaa bu'aa jijjiiramaan argaman keessaa tokko ta'uu himuun warshichaa fi fayyadamummaa hawaasa naannichaa walitti hidhuu irratti hojii hojjetamaa jiruun cinatti warshichi aanichatti namoota 7,000 oliif carraa hojii kan uume ta'uus himaniitii jiru. Warshaa sukkaara wanjii, warshaa waraqaa wanjii bu'aa bitootessa 24 ta'uu warshaa sukkaara wanjii diinagdee biyyattii keessatti gahee olaanaa akka taphachaa jiru sukkaara oomishuudhaan sukkaara bal'inaan biyyattiidhaaf dhiyeessuudhaan warshaa beekamuudha. Warshaa sukkaara wanjii hojii dhabaa nama 7,000 fi sanaa ol hojiitti galchee yeroo hojjetaa jirudha jecha. Carraa nama 7,000 jiruuf jireenya isaa jijjiiraa jira kan jedhu sirriitti hubachuun hin danda'ama. Warshaa sukkaara wanjiitti ogeessi to'annoo teeknikaa fi itti gaafatamaan zoonii naannoo wanjii obbo Geetuu Balaachoo warshichi hojii oomisha sukkaaraa cinaatti hojiilee misoomaa mootummaan hojjetu tumsaa kan jiruu fi hanqina sukkaaraa biyyattiitti mudachuu malus furaa kan jiru ta'uu ibsaniitii jiru. ወንጂ ስኳር ፋብሪካ የተመሰረተበት 7ኛው ዓመቱ አንድ ላይ የተከበረ ነበር። Warshaan sukkaaraa keenya hundeeffama waggaa 70ffaa isaa injifannoo bitootessa 24 waliin kabajnee ooluun akka carraa guddaatti ilaalla. Warshaan keenya hojii oomisha sukkaaraatiin cinaatti hojiilee misooma koriidarii magaalichaa mootummaan hojjetus tumsaa jira. Waggoottan darban keessa hanqina sukkaaraa mudatee ture carraaqqii cimaa hooggansaa fi hojjetaatiin furuun danda'ameera. ትልቅ እምርታ ላይ እንዳለን ለመግለጽ እፈልጋለሁ. Gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhinaa aanaa wanjii obbo Baayyuu Kifleem bulchiinsa aanaa wanjii fi warshaa sukkaara wanjii gidduutti hariiroon gaariin akka jiraatu gochuuf hojiin hojjetame bu'aa fideeraa jedhan. Gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanaa wanjii obbo Alamuu Dirribaam bitootessi 24 uummata Oromoo fi sabaa fi sablammoota biyyattiitiif guyyaa walqixxummaan itti mirkanaa'e ta'uu himuun warshaan sukkaara wanjii waggoota hedduuf murna muraansaan sakaalamee ture mootummaa jijjiiramaatii as hojii idileetti deebi'uun jiraattota naannichaa bu'a qabeessa taasisaa jiraachuu himaniitii jiru. Warshaa sukkaara wanjiidha mootummoota darban keessatti warshaa nama dhuunfatiin murna nama muraasatiin qabamee ture. Yeroo ammaa kana keessatti warshichi humna guutuudhaan gara hojiitti galee warshichi karaa guutuudhaan wanni adda addaa oomishaatii akkaataan itti jiru qonna isaatis karaa itti bal'ifatee karaa guddaadhaan akkaataan itti oomisha kennaatii jiru. Fayyadamummaa uummata naannoo sanaa hojii misoomaa keessatti bu'uuraalee misoomaa diriirsuu keessatti namoota harka qalleeyyii inshuraansii fayyaa hawaasaa godhuu fi miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa godhanii horachuu keessatti walumaa galatti hawaasa naannoo sanaatiif faayidaa addaa kennaa kan jiruu fi warshichis yeroo ammaa kanatti humna guutuudhaan hojiitti galee karaa bu'aa qabeessummaa gaarii ta'een hojii keessa kan jiru ta'uu isaasan alaaluun barbaachisaadha jechuudha. Hojjettoonni warshichaa dubbifne tokko tokko sim warshichi hawaasa naannoo isaa jiru waliin hojjechuun faayidaa hawaasichaa tiksaa kan jiruu fi ofiifis irraa fayyadamaa jiraachuu ibsaniitii jiru. Fabrikaው
ትልቅ ፋብሪካ እንደመሆኑ መጠን ዋርሽቺ ወርሻ ጉዳ ta'uu isaatiin waldaalee qonnaan bultoota gandoota baadiyyaa ollaa magaalichaa jiranii fi mootummaa naannoo Oromiyaa waliin hojjechuun faayidaa uummataa tiksaa kan jiru yoo ta'u nutis irraa fayyadamaa jirra. ፋብሪካው አጋዥነቱን ለማሳየት ነው።